Itoophiyaa gama kaabaa keessatti lakkoofsi namoota gargaarsa nyaataa isaan barbaachisuu dabalee gara miliyoona 9.4tti kan tilmaamamu ta'uu sagantaa nyaata addunyaa kan tokkummaa mootummootaa hubachiisee jira. Kunis kallattiin walitti bu'iinsa gaggeeffameen kan walitti hidhata qabu ta'uu beeksise. Kan wal waraansi keessatti gaggeeffamaa jiru bulchiinsa naannoo Amaaraa keessatti lakkoofsi kun guddaa dabalee kanneen gargaarsa dhala namaa kan hatattamaa barbaadan lakkoofsaan miliyoona 3.7 dhaqqabuu ibseera. Biyyattii gama kaabaa keessatti kanneen gargaarsa dhala namaa isaan barbaachisu keessaa harki 80 yookaan miliyoonni 7.8 warri ta'an lafa wal waraansi gaggeeffamaa jiru sana duuba jiru. Lafa wal waraansitti gaggeeffamu sana darbuudhaan gargaarsi nyaataa maatiiwwan barbaachisu dhaqqabsiisuun barbaachisaa ta'uu jaarmechuu hubachiisee jira. Sagantaa nyaata addunyaa marsaa ammaan Tigraay keessatti uummata 100,080 nyaata karaabse yoo ta'u kunis uummata dhaqqabuuf barbaadu miliyoona 2.5 keessaa harka 7 qofaa jedheera. Naannoo Amaaraa keessatti marsaa ammaan gargaarsi nyaataa raabsame uummata 200,020 nyaataaf gargaarsa nyaata madaalamaa kan raabse yoo ta'u kanas gara uummata 650,050tti guddisuu akka fedhu ibsee jira. Naannoo Afaar keessatti uummata 124,024 nyaata kan raabse yoo ta'u kunis kanneen gargaarsa argachuu qaban 534 keessaa ta'uu beeksiseera. Gargaarsa dabalataafis maallaqni kan isa barbaachisu ta'uu sagantaa nyaata addunyaa beeksisee jira.